bichisisee yeroon suni osoon simbeekin jira. Naguuftaa goota sanjjiru. Nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u yoo yaa jennee jirra harka fuune hordoftoota chaanela keenya jalatti argamtan kabajamoodhaaf jaalatamu yoo yaa jennee jirra jirtu egaa akkuma beekamu guyyaadhaan viidiyoo garagaraa qabannee kara keessan dhufna jechaadha. Har'as viidiyoo addaa tokko qabadhee dhufe viidiyoo lamarraa hin dubbachuu dhufe tokkoffaa suuraa obboleettii keenya asirraa argaa jirtan kana hiriyaa qabdi. Egaa akkuma beekamu nuti shamarran biyya Arabaa kun hin jaalatamna. Kana waan barbaadaniif jechaadha. Mucayyoo kana abbaan manaa yookiin jaalalleen ishii bajajii bichisiifatee onlaayiniidhaan wal bartee bajajii bittee fi jennaan bilookii godhee nagaatti baay'ee jedheeni tan biraa fuudheen jechaadha. Sitti xiqqeesse ani siin gaddu maaliifi tokkoffaa maaliif sii gadduu dide beektaa? Mucaa tokko onlaayiniin bartee nama maatii isaan beekne nama horduu isaa waan qabattuun tokko hin qabne akkam jettee mallaqa guddaa gaditti ergitee bajajii bittiif. Meenatti maasi. Shamarran keenya kun isiniin hojjetaa cinqilleen sirriitti hojjechaa jira garuu isinitti xiqqeesse. Tokkoffaa kaayyoo teessanii cimaa. Namni ni jaalata. Jaalalli waanuma jiru. Anis atis eenyus ni jaalanna. Jaalala namni hin jaalanne hin jiru. Anis jaaladheen beeka. Ittis miidhameen beeka. Nafaarawaa miti jaalalli miidhaas qaba. Faayidaas qaba. Bu'aas qaba jechaadha. Tokkoffaa obboleettii keenya kan erga bajajii bichisiisee booddee bilookiidhaan geggeesse jechaadha. Itti xiqqeesse. Isinitti xiqqaata shamarran keenya. Tokko jaalalaaf namni sii ta'u hojjetadhu birrii kee qabadhu yoomuyyuu ati hin jaalatamta. Yoomuyyuu ati warqiidha daa'imman qimamii mana madaamii maaf of xiqqeessita? Indee asii galeen umriin kiyya deemee dirqama hiriyaa qabachuu qaba. Hiriyaan argadhu waan inni jedhu hin jiru waggaa 50 odoo taate akkatti barbaadamta dargaggeessa waggaa 18 si fuudha gaafa gadi buute tana qabdaa. Hin jaalatamta mootiidhaati mootii jaalalaati. Maal sila ta'uuf dhiiraaf harka kennitanii mallaqa keessa nyaatamtu. Wayirra oolfadhu mallaqa kee qabadhu guduufadhu. Gaafa asii biyya galtee ati jette ilma gosa kee beeku, ilma maatii kee beeku, ilma umrii kee beeku, ilma dhaloota kee beeku, ilma sanyii kee beeku, ilma kabajaa kee beekutu kufee jilbiiffatee dhufee si fuudha. Malee isa har'a wal bartee fuutee bakkeedha mallaqa kee nyaatee bilookii dullattii kana maalaan ishiidhaa godha jedhee sitti taphatee mallaqa kee nyaatee si gatu maal goota duuba kun gottotamta maal irraa buusuufi maal baasuuf dhamaraasu jedha Oromoon maal buusuuf dhiira jala fuudhan maal irraa buusuuf mallaqa keetti ergita jasti ati il hojii keetti irratti xiyyeeffadhu kaayyoo kee irratti xiyyeeffadhu. Ijoolleen baay'een sa'aatii namni sanaxxale duratti illee shamarran hin goyoonfamte osoo uummata akka muuxannoo tokko hin qabne osoo sooshaal miidiyaan gorsi adda addaa hin jirre sasa jettee biyya ormaa kana dhuftee dhiira nattaallalamtee mallaqa hedduu nyaatamaa turte. Amma garuu shamarran amma qaroodha bilxiidha ijoolleen waqtii kanatti sanaxxaltuudha jechaadha. Dhiira tokko bajajii erga sirraa bitatee maal sirraa soqa inni dura inni tanaaf si barbaade bizinesaaf si barbaade faayidaaf si barbaade. Ka jaalala si barbaadu mallaqa naa ergee osoo hin taanetti galii waliin jiraannadha. Kan dhugaas jaalatoo ta'e. Innis immoo tokko jira. Galii namaan jedhu mallaqa ati qabdu sirraa fuudhee sana booda booleessi jalaa miliquuf. Hin jira akkasitti illee hattuun karaa baay'een jirti biyya lafaa tanarra. So karaa baay'een hattuu shamarran keenya irratti ta'a. Miti obboleessumti keetuyyuu mallaqa kee arge taanaan sirraa mul'uch godhee si nyaata akkana sii godha ergisiin jedha yookiin kana rakkadhe siin jedha
sana booda tillee gaafa sirtu birriin jeji awwaasii galtu fomaas ittiin fakkaatu itti gadi galchitaa sana booda buleessa keetiin leencittaa mallaqa keetirra leencittaa waa lama dhabda jechaadha mallaqa dubartoota biyya arabaa kana waa baay'eetu jaallata nama baay'eetu irratti du'a kanaafuu shamarran keenya of eeggannoo cimaa isinii goona of eeggannoo godhaa keessatti ijoollee nama biyyarraa dhuftan sanaxxaluu qabdan akkaawuntii mataa keetti baafattee dhufuu qabda cal'istee abbaa argitarratti birrii kee dhoobde nuti warra gizee dura biyyaa baanu akkaawuntiin beeynu maal akka ta'eeyyuu beeynu ijoollummaadhaan biyyaa baane biyya namaatitti caccabne malee yeroo biyya baanu san wanna beeknu tokko hin jiru akkaawuntiin maal akka ta'eeyyuu beeynu miti bilbila guddaa nookiyaan qabanne nuti kabiyya kana baane ijoollee nama bilbila guddaa qabdanii sooshaal miidiyaa hordoftanii hinde jaalallee waan jedhu soba gizee ati biyya jirtu sin beeku namni sun gizee ati Itoophiyaa jirtu bilbilan qabdu feesbuukiin keen jiru waliin agartanii gizee sammaa si jaallatee si fuune har'a erga biyya namaa dhufteessa si beeka tanaaf akka ta'e beeku qabda yoo bizinesa sirraa barbaade malee jaalalaa miti soba jaalalli bara kana feekii ta'eera jaalalli bara kana jaalala mallaqaati xiyyeeffannoon bara kana xiyyeeffannoo mallaqaati ani ofirratti mudannoo qaba jechaadha gaafa mallaqa itti ergu kanatti hin jaalatama gaafa mallaqa itti irraa erguu dhaabu deemee kan biraa fuudhee ergame jechaadha abbaan manaa koo yeroo ammaa kana jaalalli hin jiru soba bizinesa bichaa sirraa barbaadama miti isa isin online wal bartanii mallaqa itti ergitanii miti isa qaama maatii wal beeku maatiin lamaan kan walitti dhufeeyyuu nama kaadhaa jira isa ilma walirraa qabnu bara abbaan manaa koonaaf isi yoomiin bilxoomtanii amma hin qaroomtanii cinqilleen ayisaraa mindee cinqillaatiin kun hin hojjetu cheekaappii godhaa waan hojjenne haga yoomi goyoomti shamarran haga yoomi shamarran nyaatamti meelutti makaa deebii haga yoomii bar dhiirri sin goyoomsee mallaqa shamara biyya arabaa jaalala jedheetti dhiyaate irraa qacam godha iska macheenoo yeemmi qomu dhaabachuu qabalaa mucattiitu namma gowwaan tonitti xiqqaate dhugaatti xiqqaate ani shamara takkaaf hin gaddu kana booddee shamara birri nyaatamne jettu hin gadduuf maaliif harkaan fuutee of nyaatte yeroo teknooloojiin tole yeroo gorsi adda addaa barnoonni namni hundi miidhame irraa baratu obbolaa keenya kan dura nyaatamaa turan irraa barannu har'allee addisii nyaatame jettee boochi dhiira barbaadu dhufte taana tidaarii barbaadu dhufte taana heerumi biyyatti hin dhufin biyya namaa saniimti jettumoo callisii dalagadhu birrii kee qabadhu gali gaafa galte heerumta silaan magaalaan jirtu maal akka ta'uuf itti cinqamtee mallaqa keetti ergita hiriyaarra qabattee galuun dirqamaa miti gaafa galte abbaa barbaadde kabajee si kufee si fuudha miila jalatti kufee maatii keetitti kufee malee isa onlaayinii booledhaa si fuudha jedhee mallaqa kee qucuu godhe sana booda bilookii si godhu ofii of gootee jechaadha obboleetti tiyya ani siiniif hin gaddu namoota akkas gootan harka keessaniin fuutaniitti kennitan mallaqa keessan yoo qabachuu dandeette qabadhu yoo qabachuu hin dandeenye garuu nagaatti obboleetti tiyya sitti mi'an gorsa ana giriyuma haga obboleeyyummaa haga jaalalaa haga namummaa sin gorsa garuu gorsa hin dhageessan ijoolleen baay'een osoo asiin takka boochuu argitu asii birrii jalaan itti qabda maammadootti inni maal rakkateree ati baankii isaati yookiin waajjira ispoonsara isaati ji'aan qaluu sirraa godhe inni waan achi barbaadu guduufatee tabiraatti fuudhaati asii shinti beetii namaa dhiqi hojii guddaa kam hojjenna hojii kabajaa kam hojjenna shinti beetii udaanii dhiqneeti bar maal sila ta'u birriitti ergitu ree dhiiratti maal ta'uuf ergitu ergitanii immoo achi immoo deebitanii fog jettanii dhuftanii miidiyaatti nutti hin boo'inaa bakka sooftis ni taqabbaluu hin dandeenyu dadhabne nuyi nama meeqa sooftii qabballa sooftii nutti qaalaa jira miidiyaa kanarratti furrii haaquudhaaf waay gudii shamarran keenya bakka abbadaachuu yoo isinitti himan isinitti hin galu akkam sin goona ree dhuftaniin boo'ina bakka
achumatti boo'adha dhuunfaadhaan gootanii miti gaafa birrii sanitti kennitan dhuunfatti walii galtanii miti achumatti dhuunfumatti boo'adhu fixi maal gochuu hawaasaa fidda wanni sirraa baratan hin jiru kaa inde kaleessa kun ijoollee baay'een boo'aa turani ijoolleen baay'een mallaqa nyaatamaa turani ijoolleen baay'een lubbuu isaanii baasaa turani mallaqa erganii ka'anii gaafa isaan ganaman ifama Utaallo tokko nu rakkisaa jira. Inna harka ijoolleen baay'ee lubbuu qoricha dhuddee of dabarsaa turte biyya namaatti. Ijoolleen baay'een fooqirra of darbitee of galaafachaa turte. Balaan kun hundi harkuma keenyaan deebinee fuuneetti kennine isa harkaan kennine miila fuudhuuf kaanne dadhabnaan nagaatti gara addunyaa lammaffaaf geessu bichaa taate dubbii. Yellaa dubbadhaa kaam. Hundi keessanuu jechuudha tokkoffaa kaayyoo qabattan sangalmaan gadhaa malee birrii keessa wayirra oolfadhaa malee isa hojjettan ittiin milkaa'aa malee durriyyee nyaachisu maaltu sin cinqe maal keeti inde situ fuudha jira moo birrii isaa ergituuf isa si fuudha miti si dandeenya si jaalannaa si bulfachuu dandeenya saa fuudhu kana dura wallaalummaan nu godhe warra kana duraatirraa maa barachuu dadhabna nuti baruma baraan yoo dhiirri tokko nu wal dhabne deebinee morka isaa ka biraa jaalannee ammas birriitti ergina maal isin dhiira naggaaduu dhuftanii birrii naggaaduu dhuftan malee of jijjiiruu dhuftan malee haadha keetii ergi bunaa naa bitattu isheen ji'a sagal garaatti si baattee waggaa 3 duuda si baattee si caccabde umrii ishii guutuu lapheerra si baatte ishiidha birrii ergi yoo dandeesse yoo ishiillee hin ergu jette usii taa'e birrii galii qabadhuuti galiitii gaaf galte godhiif durriyyee gandaan nyaachisiin obbolaa keetillee kenni hundi obbolaan keetillee irra gaafa birrii isaanii kennitu si jaalatu malee gaafa birrii irraa dhaabde si gaafatanii deebi'anii lammaffaadhe dura godhaafi turtee lammaffaa yoo irraa dhaabde sitti jijjiiraman isaanillee dubbadhaa kaa dhugaan jirtu kanuma maa wal somna nuti akka nama naamusa qabu akka nama adaba qabu godhatti ijoolleen baay'ee fakkeessitu warra hunda warra dhiira birriin bitu maal sila ta'uuf dhiira birriin binna nuti inde haga bajajii dirasi sirraa bisatee bilookisi godhu guutuu maal gochuudhaaf maal akka ta'uuf hime maal gochuu ergiteef bakka nyaatamtee adabadhuuf taa'e maal gochuu dhuftee nutti boocha social media irratti sooftii miidiyaa irratti qaalayeera taqabbaluu dadhabne dhiisaan gaha kanuma siniin jedha yoo naqqaatan yoo qaroomtanii birrii keessan qabachuu dandeessan qabattan yookaan biyyaan bahina iyyummaa teessan hojiin biyyuma jiraadha achumatti yeesoo ititti heeruma ajjumaan luqqaa malee as dhuftee hin booyyaa obboleetti xiyya mataa ofiin hiikin hojiin mana madaami salphaa miti kanuma siniin jedha kan biraa immoo waa'ee waaqoo yookiin obboleessa keenya irkoo jechaadha namoonni baay'een piraankii jechaa turtanii angaruu viidiyoo yeroo dheeraa viidiyoo sa'aatii dheeraa taa'ee yoo diraamaa ta'ee yoo piraankii adda addaa ta'e malee taa'ee ilaaleen beeku duratti fiilmii sa'aatii 2 sa'aatii ilaala ture amma nan dhiise garuu kaleessa viidiyoo irkoo sa'aatii 1:13 taa'ee naggeeffadhee maarree koornar irratti jechaadha interview isaa dhuguma walitti muufatanii jiru garuu mucaa sun bilchaata nama hayyuu nama dhiira akka isaan agarrean cima dhiira kabajaan maluuf maal jedhe waa'ee sanii haasa'uun barbaadu relationshipin kun erga addaancitee waggaa 1.8 jedhe waggaa 2 jechuun 4 irruu jechaadha kana hunda guyyaa takka bahee hamtuu ishiin dubbanne bahee hammeenya ishiin dubbanne odoo dhiira tokko ta'eeti gadi bahee suura ishii zaqqazzaqee arrabsaa jechuutan taane poostii godhaa social media irratti waan taane postota garuu inni cimaadha dhugaa mucaan kun maaliif cimaa namaati nama kabajaan maluu fi dhuguma waaqayyoolleen gaa'ela eebbifame isaa kennu kana booddallee nama saaxiluu hin dandeenye nama iciitii nama shaffanee irra taa'uu danda'u nama wal dhabdee isaanii social mediaatti gubbaa bichaa kolfee keessaa kophaa hubate nama akka isaan agarre wal dhabdee haadha manaasaa dhuguma kanaafuu sababa anaaf fakkaattanii yookiin naangootanii namoota hin miidhinaa jedhee jira jechaadha
inni jechaadha isheen arrabsinaa yaada jedhu kaaseera. Kanaafuu obbolaan keenya waan hin taane hin dubbatina dhiisa baqqarraa dhiisa inni dhiisa jechoota akkasiitiin ishiillee qeeqamuun barbaadu jedhee maatiin nu jidduu jira kabajaan nu jidduu jira jedhee kanaafuu dhiisuu qabna dhiisaa isiniin jedha waaqayyo mucaa kana haa eebbisu. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii sheer godhaa qimamoo wajjin isiniif godha.